Hai ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee amboo yuutuubii jalatti argamtanii akkam jirtu nagaa fi ayyaanni araara waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atuun isiniin jedhaa dhiifama guddaa hordoftoota kiyyaa isinirraa badeen jira sababan biizii ta'e viidiyoo waraabuun sababa naaf hin mijanneef isinirraan badeen isiniin jedha garuu yeroo marayyuu ergaa isinii dabarsuudhaaf yaada kiyya isiniif qooduudhaaf hedduu hawwiin qaba. Garuu sababan sa'aatii hin arganne sababan biizii ta'etti viidiyoo hojjechaa jiru yuutuubii kiyya irrattiin achumaanis immoo yuutuubiin kiyya baay'ee sa'aatii waggaa waan irraa kaasee jiru please jaalala waaqayyoon isin gaafadhaa hordoftoonni kiyya warreen sagantaa kiyya hordofuun isinitti tolu warreen isin gammachiisu yuutuubii kiyyaa sa'aatii kiyya akkanaaf deebisuu fi please jaalala waaqayyootiin hiriyoota keessanitti sheer naa godhaati. Subscribe naa godhaa like naa godhaa yaadni keessan na jajjabeessa dhugaa waaqayyo dubbachuuf yaada yeroo namaaf qoodanii namni sa'aatii yoo qabaachuu baate dirqama yeroo ofiif kenne jechuudha dhufee sagantaa isiniif qooduu danda'a jechuudha achumaan oduun har'a yoo iniin immoo wantan isinii qabadhee dhufe dursa isinitti himuudhaan dursa hordoftoota kiyya jechuudha waan tokko waan inni isinii himuu qabu jechuudha maal gootu seetan warreen yaada qabdan yoo miidhamtanii yoo immoo too miidhamii gammachuu gadda wanta barbaadan kallattii ittiin dubbattan yoo dhabdan yoo amma fakkeenyaaf ijoolleen keenya yeroo tokko miidiyaa irratti baatanii dubbachuu sodaa qabdu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yaada keessan ibsachuu kan barbaadan kan miidhamtanii yooin ganamtanii barumsa namaaf ta'atan jettan yooin immoo milkooftanii barumsa namaaf ta'a jettan kallattii ittiin milkooftan jalqaba isaa kaastanii hanga dhuma isaatiitti kallattii amma fakkeenyaaf yuutuubii irratti wanta tokko dabarfatteetta jechuun yeroo barbaaddeyyuu maqaa kiyya dhuftee charchi gootee obsee amboo jettee yoo barreeffatte yaada namaaf qoodde sana jala deemtee ilaaltee yeroo marayyuu yaadachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf jecha immoo obbolootan kiyya warra yaada keessan karaa yuutuubii obseetiin dabarfachuu barbaadan lakkoofsi bilbila kiyyaa yuutuubii kiyya jala jira. Yoo akka carraa immoo viidiyoon isaa gadi fagaatee isiniin mul'achuu dide warreen keessan na dubbisuu barbaadan lakkoofsa kee nu maxxansi jedhaatii koomentii jalatti naa barreessa erga barbaadan kamiyyuu jaalala haadha ta'achuu danda'a kan hiriyaa ta'achuu danda'a miidhama maatii ta'uu danda'a kan abbaa warra kamiyyuu jechuudha kallattiin barbaadaniin bifa viidiyootiin barreeffamaanis sonaa ergitan rakkoon qabu ani isiniif dubbisee yaada keessan miidiyaa kiyya irratti baasee isiniin maxxansu jechuudha yoommoo weel viidiyoo hojjannee si ergina jettanis miidiyaan kiyya isiniif banaadha jechuudha. Kanaaf irratti qophii kan irratti argama garuu sa'aatii hin qabu ergaa keessan dabarfachuu qabdu jedhee waan yaadeef yeroon qaburraa irriba kiyyarraa addaan kutee yaada kana akkasiin irratti hirmaattan isiniin maxxansa jechuudha. Achumaan immoo kan irratti dabalee jechuudha hordoftoota kiyyaa har'a immoo waan dubbidaa tokkoon baadhee isinii dhufe jechuudha. Kanaaf akkamittiin hordoftoota kiyyaan dabarsu jedhe jechuudha. Viidiyoo kana ilaaluudhaan dursa irra deebi'ee egaa kan nuti dudubbannu warri yuutuubii kuni subscribe fi like commentii nu godhaa nu jajjabeessaan isiniin jedha. Innis maalidha seetanii ijoollota keenya biyya Arabaatii gara biyya keessaa galaa jirtan amma viidiyoo tokko arge jechuudha suura wayii arge suurri sunis maal jedha seetanii maal goote jedhanii shamarree tokkodha abbaa warraa ishii gattee gara biyya Arabaa edda deemtee waggaa 9 biyya Arabaa kana keessa waggaa 9 guutuu hojjettee guyyaa gaafa tokko biyya galtee hin beektu. Asirratti wanta isinitti hordoftoota kiyya jechuudha dhugaa rabbi dubbachuufi ani kan hin jedhu sammuun keenya sammuun ijoollee biyya Arabaa keessa jiru garuu nagaadha sammuun keessan nagaadha ani kan hin jedhu itoo neelumii weel waggaa amma barbaadde hojjedhu amma barbaadde turi garuu eerumtee abbaa warraa kee gattee daa'ima kee gattee waggaa 9 turuun jechuun maal jechuudha bakka kalaas namichumaan dursuma jechuudha. Ati fuudhii anasiin hojjedhee sii kennaa mucaa keessiin qallaba abbaa warraa keeyyaas nan qallaba jettee kana mallatteessitee duruma biyya deemtee jechuudha. Yeroo tokko baay'ee gaaffinattuun maaf turtu waggaa 9 rakkina miti kan si biyyaa si baase. Dhiphina miti kan biyyaa si baase. Eeshidde biyyaa baate immoo waggaa 2 hojjedhu waggaa 2 jijjiiramsi hin dhufu waggaa 3 hojjedhu jijjiiramsi hin dhufu
qaxxee dhigaleeti kan siraa afaan hojjedhu jiraadhu. Maal fuuta biyya Arabaati? Kan inni waan atitti hojjettee hergite san galmaan ga'ee waggaa 3 keessatti milkaa'ina isaan argine bu'aa isaan argine waggaa 9 hojjetteedhaaf bu'aa maal laafidda? Waggaa 7 hojjettee bu'aa maal laafidda? Gali qaxxeedheeti. Galiiti innis kan siraa hojjetu atis kan siraa hojjedhu jiraadhu. Maaliif dhalli namaa jechuudha illaffa'a dhagaa miti nama nuyi dhagaa miti yoo inni immoo nuyi roobootii miti namadha dhala namaati hin dadhabnu maashaan qaama keenyaa hin dadhabnu bu'aadhaan hala ta'an faayidaa hin qabnu galtan dhalan argattan ulfaa'uu hin dandeessan sababa maaliin sababa keessi keessan dhumee kiiloon keessan gadi bu'ee faayidaa hin qabdan namichi kun maal godha booda si tuffata mana keessattuu innamma itoo ati biyya Arabaa jirtuu fuudhe miti ati iyyuu galtee biyya keessa iyyuu jiraattee itoo hir'ina tokkotti agarsiiste anaaf jecha biyya Arabaatti gubatte waggaa hamma kanaa jedhee dhiirri obsee hir'ina sana sii guutuu dachee Itoophiyaa keessa dachee kamirrayyuu hin jiru kana yaadiin shuur kana maal gochuu qabdu waggaa 2 hojjedhaan ta'an waggaa 3 hojjedhaan ta'an qaxxeedhaa biyyatti gala intaane miti hin guddanne miti milkoofne miti milkaa'umsi ganama ka'a jalqabarraa ka'a milkaa'umsi dhala namaa kanaaf waggaa iddoo as keessa turtee fi milkooftu milkaa'umsi kee ganama kanaaf qaxxeedhaatii biyyatti galaatii abbaa manaa keessan faan ilmoo keessan faan jaalalaan gammachuudhaan qansiraa hojjedhaatii daraqii daabboo bitaa nyaadhaa akkanuma waggaa 9 as keessatti gubattee humna keetti namni birrii keetti namni dhala keetti namni maaf lubbuu namaa baafta lubbuu baattee maa lubbuu baasta maaliif ta'a kun amma omitti wanti kun yoo hin lubbuu dhabde yoo hin lubbuu baasta weel maal faayidaa qaba dhalli namaa lubbuu baasteedha hidimeen kee waggaa 9 sitti sii gubate deebu lammaffitti immoo namichi sun du'ee hin gadu du'e kalas yoo inni immoo wanta ati gochuu qabdu immoo dhugaa waaqa jiraata yeroo tokko golfisiisa waa'een keenya waa'ee anis keessa jira waan ta'eef waa'ee ijoollee biyya Arabaa nan golfa yeroo tokko yoo inni immoo maal goota seete yaa gowwaa nuyi gowwoota yaa gowwooli nuyi gowwaadha dhala namaa lubbuun baasin gatiin lubbuu qaaliidha waaqayyo nuuf jecha du'e immoo boollaa ka'e kanaaf lubbuun baasin lubbuun kee akkum nama lubbuu baasisteetti amma mucayyoon kun ofii ishii totoon ta'in dargaggoota 2 itti bittee lubbuu abbaa warraa ishiitii baasiste kun kan ta'e kaleessadha እና ቪዲዮ ሲመጣ ሱረስ ሲመጣ ሰይቹ እና ልቡ ነማን ባሲሲን ማለቀ ኬቲ ደፍቀ ኬቲ አባ ወራኬ ዋን በርባዳተው ጉያ ተኮ ጉያ ለማሰዲ ገመቹዳን ፋነ ጪስቴ ደበርሲቴ ተቁላኬ ካን ሀገራዳኬ ኬሳ ደባቴ ሃዳኬ ይሮጥ ቁመራን ካሲ ቁላኬ ካን ሲነርግኔ አባ ወራኬ ጀለ ቁራ ጪፍቴ ዋን በርባደታቴት ከናፍ abbaa warraa keerratti du'an faradin tokko wanta ati gochuu qabdu dursa waggaamma kanaa turuun qabdu turte balleessaa qabda ween namichi kun balleesse lubbuu ajjeesuun qabdu namichi kun dachee kanarra jiraate milkaa'insa kee arguu qaba malee lubbuu namicha kanaa balleessite reenfisaa ka'ee milkaa'umsa kee argu yoo inni immoo ati waggaa 9 hojjettee mana hidhaatti basabbasu maaltu fide rakkoon keessan kana koo xiqqeessitanii yaaddu maaf xiqqeessitanii yaaddu maa nu tuffachiistu of ta'a argama bakka lubbuun ajjeesiin caccabsi nama sittin bitiin abbaa warraa keeti mana saatti gali sittin hima mana saatti gali hin caccabsiinis yoo inni immoo lubbuun baasiinis maaf nuun jette jechuu dandeessu mala tokkoon isinitti hima namni si miidhe dirqama dachee kanarra jiroo inni jiru milkaa'umsa kee fi galma ga'uu kee namni sun arguu qaba maaliif akkati kuftu beekee akkati duutu beekee yoo inni sirratti fuudhe yoo inni sirratti jaalate yoo inni tooti biyya Arabaa jirtu hirmoo argate miti abbaa warraa kee kun kan lubbuu isaa ajjechisu kanadha sinii galee kanaaf immoo maal gochuu qabda lubbuu namicha kanaa ajjeesuu otoo hin ta'iin waan ati gochuu qabdu dursa galtee abbaa warraa kee faana jiraachuu kan qabu siidha in turte obsan qabu obsee dadhabee yoo inni galiin siin jedhes dirqama ati
gaa'elli yeroo haddaan turte akka diiggatu waan beektuu fi namni miidiyaa kanarra jiru miidhamaan bahee bu'aa, inni gowwaan bahee bu'aa, inni beekaan bahee bu'aa, namni kamiyyuu bahee icciitii isaa namni irraa baratu jedhee gingilchaa miti kan gadi bahee odeessu. Nama tokkotu irraa baratee lubbuu isaa oolchaa gaa'ela isaa tursiisa jedheeti namni bahee icciitii gola isaa keessaa kan baase miidiyaa hedduu irratti dubbatu. Bara kana miti namni lubbuu namaa baasu. Kanaaf maal gochuu qabda? Namichi kun lubbuun jiraate milkaa'insa kee arguu qaba malee du'e jechuun akkoo hin boqote. Namichi du'e jechuun hin boqote. Maaliif? Inni du'e ati immoo na saqaa yaamta mana dhaatti. Isa waggaa 9 sitti gubatte caala immoo inni mana dhaa keessatti gubatto. Waggaa meeqa sitti farada? Maaf akkasitti ni yaaddan? Maal gochuu qabda? Abbaa warraa keessan si miidhe miti, sirratti fuudhe miti, argite miti, ilmoo qaba, argite miti, qaxxi godhe. Manumatti faana gale. Nagaa irri ati jaalalatti agarsiiste taanaan hamaa tokko narratti yaaddi dubartiin jedhee tasumayyuu sammuu isaatti yaadu. Maal gochuu qabda? Manuma kee keessatti otoo namas ittiin bitiin birri salphaa ta'u baasiin birri amma fakkeenyaaf qallaaliin namni lubbuu namaan ajjeesu nama 3 taasiste ajjeechiste amma abbaa warraa ishee kana dubartiin kun birri amma isaanii kennite kanaan manuma keessatti ofii keetii waan barbaadde gootee qaamaasaa mulcii jechuudha. Maaliif alga qoraanyaa akka ta'utti caccabsitee lafa keessee eenyu akka taate ofii kee birrii toon ta'in ofii kee eenyu akka taate namicha kanatti agarsiisuu qabda malee agarsiistee maal goota? Maatii isaatti waamta. Qaxxi godhanii maatiin isaa sirraa fudhatu waan inni qabu jiruun ni sifaana horate. Isuma hojjette sanayyuu sanni sifaana horate sanni si gargaare qobaa kee milkooftu waan ta'eef dubartiin tokko qobaa ishee maaliyyuu gochuu hin dandeessu. Nama bukkee qabaachuu qabdi. Yooyin abbaa jabaa, yooyin obboleessa jabaa, yooyin abbaa warraa jabaa qabaachuu qabdi. Ijoolleen biyya arabaa keessa jirtu kan isin beekuu qabdan. Kanaaf qabeenya waliin horattan sana waamiti seeraan ala isa goote karaa seeraa isaa himatu waan barbaade isaa himatu amma barbaade sirraa isaa nyaatu caccabsi lafa kaayiti qabeenya inni qabu hiriifiiti irraa wulliqi jedhiiti milkaayiti mul'adhu isatti itoo inni lubbuun jiru dhufee akka inni si kadhatu godhi malee lubbuu dhala namaa baasina. Please lubbuu namaa ajjeesina. Dhugaa waaqa jiraata ijoolleen shamarranii jechuudha. Simmeetii keessa galtanii, aarii keessa galtanii lubbuu kan keenya yuun baasna inni yeroo namatti aariin dhaga'ame jechuudha. Garuu lubbuu dhalootaan baasina. Lubbuu dhalootaan baasina. Reebaa caccabsaa lafa kaa'ati. Khalas algaa qoraanyi godhaate akka inni salaalamee deesee ol jedhee deemee nama faana iriyaasaa faana noolle ishii sirratti jaalate sana faana akka noolle ishii ilmoo irraa argateef sana faana akka inni waliin argine godhi lafa kaa'i. Yoo barbaadde ofii keetiyyuu qallabe akka sareetti biddeen sareedhaafuun kennu waan ta'eef jechuudha. Malee lubbuu namaan baasina. Taa'ee milkaa'ina kee argu yaa gowwaa lubbuu ajjeefte namichi ka'ee milkaa'ina kee argu galma ga'uu kee argu lubbuun baasiin dhugaa waaqayyoon isin jedha lubbuun baasina. Inna kanaaf sorry obboloota kiyya afuuraa keessa galee waan baay'ee dubbadhe. I'm sorry. Warri dhiiraas immoo please saayikoo dubarootaatiif saayikoo dubartiitiif saayikoo haadha manaa keessaniif of eeggadhaa dhala keessaniif of eeggadhaa. Maaliif gorsi nama galchuu waan barbaadan yoo jedhani faayidaan qabu bara kana keessa. Kanaaf of eeggadhaa gaa'ela keessaniif of eeggadhaa cimsaa waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo nama kadhate bichaadha gaa'elli isaatti kan milkaa'u kan deebi'ee mana isaatti galee abbaa manaa isaa faana gammadee jiraatu. Kanaaf akka amantii keessaniitti gaa'ela keessan kadhadhaa ijoollee keessan waliin guddifadhaan isiniin jedha. Shalom sagantaa biraatiin hanga deebinee walitti dhumnutti turtii fi nagaa fi ayyaanni araara waaqayyoo isin faanaa ta'u turtii gaarii qabaadhaa.